Wantoota keenya kabajamoo ani yaadachiisaa fi ammallee gara fuulduraatti miidiyaa irratti dhiyaata. Nama galateeffachuun dhufe wanni hin galateeffadhuuf immoo yoo waan sii goonu dhabne waa siin goonu yoo waan siif goonu dhabne waa siin goonu jechuun itti naadhama Adaanech Abeebeetti. Yoo waan siif goonu dhabne illee nama waa sii godhullee sirraa eegna. Maaliif jennaan ulfaadhu galata. Namni galata walii beekuun gaariidha. Gurbaan na isine na biratti agartan kuni akkuma yaadatamu maqaa kee Dr. Injiinar Indaalee Abbabeen jedhama. Injiinar Indaalee Abbabee kana argiteetta utuu silaa waan inni ta'e qofitti beekte gatii silaa uummanni kun itti kaffalame wannan Adaanechiin galateeffadhuuf maali inni beekani mucaan kun waggaa 8 Tigraay keessatti dhame lafa jalatti dhame bofa nyaate dhiira bofa nyaatte si jecha Hantuuta nyaadhe, boofa nyaadhe, goondaa nyaadhe, waraabessaa wajjiniin ni dhame. Waraabessaa wajjiniin teessoo kootti fuulee poolisii nagashanii waggoota dheeraaf daayipparii kaawwachaan ture. Bara sanatti bulchiinsa obbo Mallas jedhamutti masaraa isaatti waamee paarlaamaan biyya kanaa ittiin baratiin biyya hoogganaa jechuma isa jedhu kanaani waggamu. Bakka keenya kana bakka hadha keenya kana karaa laafaa keessan dhufne. Karaa laaftuu keessa dhufne bakka kana geenye yaa jamaatal khayr. Waa hundaafu awwaa biraa dubbachuuf hin dhufne. Seenaan isaa miidiyaa biraa irratti gara fuulduraatti dhiyaata. Adaanech mana jireenyaa kifiliin hin kaffalamne kennitee fi ulfaadhu. Ilmoon kee mana jireenyaa hin dhabin. Adaanech mootummaa bakka buutee mana jireenyaa namoonni kanaa yoo hin argatini namni biraa argatu yoo hin jiru jettee dhiyeenya kana haadha aayyoo eebbisa addunyaatiifis. Ani fayyisee Abeebeen jedhani. Fayyisee Abeebeen jedhani. Maaliif jedha yeroo waan akkana dhaga'u. Waa guddaan nu goone barate. Xiqqoodhumaatiin gootetu nu biratti guddaadha malee ati waa guddaan nu gooteeti miti beekadhu siichi nu goota. Siichi hawaasa keenyaa goota uummata keenyaa goota. Sii galeera dubbi. Maalis ta'u bakkuma citteen dhiidi jettee mana jireenyaa kennuuf fakkii kan kee ulfaadhu galatoon ammoo uummata Oromoo karaa nu keessa deemnee dhufne as geenye. Hoborsotti akkuma kana fakkaatu hoborsotti nama fayyaa fuulleerraa fuudhame fayyaa billaadhaan fuulleerraa fuudhame argamu dhaga'e. Mucaan kun immoo utuu jira kun dhaga'eera garuu kamiif gatiin kaffalame dhaga'e garuu gatii laafaa miti. Salaamu alaikum.